كمان تعجب بيداف تجراي دكه فيلمات تجراي تعجب وكم دكه نقاديبو بوليرت أبيك أبي ما ديت أجيء جشورا يسأله هيدجرا سونيس جرت جشورا هو أنغاري ده تصدفا ماما ساني زبير صاحبني خينيا يوهان أكتيفيست ماما ساني زبير ونرى دبي را سيربا يرو دراتيف كليبي باسيجرا كليبي ساني مو بوستي سني قلتشورا كليبي سان بوستي سني قلتشوف مكاي ساتي سبسكرايب كوما تكارجتشوك أبدا وان جانينيف كليبي سان نقول شير قوني جرا سني اللي شير قودا مو سبسكرايب قودا في أكا كليبي قوتو سا سني قدي سوتشورا كليبي انت نفكات كليبي قوتو سني قدي سو ساججبيسا ماما ساني كليبي درا سني باسيجرا خنافو شير قودا في تكشو مرة كنتو تيسيني دبرسي كومتك سبسكرايب كومتك قوتو كبجانيني دبر سوراف خنافو تولشا في سبسكرايب قودا يوتيوبيسا خساني على جماعة أجندة خينية دچانا جتشوج جماعة أجندة خينية دچانا بعدين كان لفتني رد دچاني أمالي فولبانا صدم يوخان فولبانا دي دمشن أكسيرت تجاسلا فولبانا دي دمشن تهو كبا قوياشن إكسترا خنيني فو موتوما خنا أمالي واني إرد الدبينة بركينا دان سمونا ما خينيا خيسا إكو كامنو أكا موتوما ننجر أمة خينيا إرد الدبينة همو كابناچو إرد الدبينة أجندة هي واني خون ببل إنان همو كاباچو مالف جنان موتومان أمني توكو قتيبولان خينيا دلدلان خينيا أبان فده موتومان هنجرو جيسا موسى خيسا غافا أماني أوني أرغتا وان فده غوچو داف خيوا غوچوف أوني أرغتا جاچو أوني سانيت هروف خيسا ديكو قبنا سمو خيسا أكوما دوغتو أكوما سيرتو سلا فولبانا دي دمشن أكا سيرت فولبانا دمشني أكا أفان براتمي فولبانا صدوما هاتو صدوما تي قياشن إسوكي خناب فولبانا صدوم بودا موتومان هنجرو جنة أمتا خينيا أوني اتهورو قبنا أمتا خينيا خخاسو قبنا خبرا واني قولو قبنو هاگا موتومان خون واني نساء أنغو نساء رمتوتي نتمو أكا دياسبورات odoo dandahame sila guyyaa kana duratti fulbaana soddom duratti hiriirri guddaan Washington DC IMF duratti IMF maallaqa keessanii kannina namichi maallaqni isaa namichi isin kannuuf deemtan heeraa fi seera waan hin guunneef waan seera guutaan jirreef maallaqa akka itti kannine jechuu ammallee hiriira dachiifsamii walii sossoosu guddaan qophaa'uu qaba Washington DC irratti IMF World Bank State Departmentiin karaa tokkorra waan jiraniif abiyyiin mootummaan isaa dhume jechuu xalayaa galchanii Oromoon ammallee tokkummaadhaan yoo dandahame warri diaspora waan kana osoo itti deebi'ame waan bareedaan fakkaata kasani ala warri biyyaa wanni irra deddeebinee itti himnu gibira kafalu didu gibira waan ja'an dida gibira keessan baankiilee gurguddaa waan akkana already didaa jiranii immoo ummanni keenya ammallee wanni godhu qabu akka hayyoonni keenya ilmaan Oromoo paartii fedherra haa dhufu fedhu hogganaa dura taa'aa haa ta'u fedhu haganda keessa aanaa keessa hidhame haa ta'u yoo waan kana itti muddinee qabne yoo mootummaa kana hirriba dhoorkine already hirriba dhabaa jira hirriba inni dhabe kana irratti ammas hirriba biraa akka dhabu godhu qabna jechuudha maaliif itti mudduu qabna qabsoon teenya jabaatee itti fufuu qabdi yoo akkasitti itti muddine hayyoonni keenya balballi isaanii akka duraa banamu ilmi Oromoo wanni takka ta duraan dura godhamu qabdu ta duraan dura wanni nuti itti ammallee irra deddeebinee hoggantoonni keenya hogganaan keenya Jawaarii fi Baqqalaa faadha jennee ammallee itti qabsooyinee itti rarraanee itti huunee qabnee akka isaan bahan qabsoo tana itti mudduu qabna ammallee jabaannee keessattuu dubbii fulbaana soddomaa tan hafarsuu qabna mootummaan hin jiru innee qotee bulaa keenya keessaa dhiquu qabna abbaan araddaa hin jiru kana booda abbaan araddaa wanni jaan hin jiru bulchaa aanaa wanni jaan hin jiru kaabinee abal wanni jaan hin jiru tun hundi aangoon isinii dhumatti kana booda sumunii itti kannina gibira itti kannina jennee ummata keenya akkasitti keessa haquu qabnaa jechuudha fulbaana soddom booda mootummaan Abiyyi akkan jirre nuti illee diasporaan hiriira guddaa DC farratti magaalaa gurguddoo takka itti deebisnee guddaa isaa qindoominaan osoo takka itti deebisnee addunyatti himnee fi bareedaan fakkaata kanaafuu Twitter campaign akkuma itti fufu jabaatee itti fufu qaba suuraa isaan nama ajjeesan jabeessinee itti godhu qabna hin tabraata ka ammallee tanu dagachuun qabne
tooftaan nuti fayyadamne hiriira sadaffarratti nama dilasan nurraa gatan hiriira afuraffarratti yookaan marsaa afuraffarratti wannaadhaan xumurame successfully xumurame wanni sun akka bareedatti qeerroon akkuma yaadetti akkuma tilmaamatte deemte amma immoo tooftaa haaraa jijjiirrattee dhufuu qabdi tooftaa haaroon ammallee jabaatee itti dhufuu qabu ani hin beeku amma akka isaan itti dhufan hin beeku immoo yoo dandahame itti mudduun yookaan qabsoon ammallee fincilli dhoohuun barbaachisaan guyyaa fulbaana 30 duratti jechuudha. Fincilli dhoohuun fulbaana 30 duratti akkamitti tokkummaadhaan Oromiyaa guutuu keessaa bakka takkatti ka'uu qabaachuu manni. Ta ajandaa lammaffaa irratti daddafee irra cahuudhaaf ajandaa lammaffaa Amaarri Abiyyitti ka'aa jira bakka hundaa. Abiyyiin duraan Mooseedha yookaan Mooses yookaan Muusaadha jaaniini turan arraan tana maaliif itti ka'an? Abiyyi wanni isaan filataniif isaan Oromoon tun akka ardii tanarraa baddu fedhan. Fedhiin Amaaraa Oromoo badu addunyaa tanarraa. Ilmi Oromoo maaliif namni 50 yookaan 100 qofti nafni addunyaa tanarratti 50 fi 100 fesan yoo dhumeef gammachuu qaban isaan. Kanaaf Abiyyiif sanduuqa irra kaayanii kursi maali bineensa wasaasa irra kaayanii oggaa deemaniin Muusaadha jaanii oggaa deemaniin akka inni akka haasawaa isaa ilaalanii wanni jaan san booda hedduu irraa hamilee irra kaatanii duran abdii irra kaatanii turan jechuudha. Maal gochuu akka inni Oromoo tana balleessuuf ummata Tigraay yookaan TPLF jaan kana balleessuuf jechuudha wanni isaan jala dhaabbatan. Hayyee Jawaar hiitee immoo nuuf hin fannifne. Tigraay nu dhayu siin jennee Tigraay humna filmaata gaggeessitee baga geeffatan maharrabiin ergaaf yookaan wanna face maskiin ergaaf jette. So amma Abiyyiin lifisfisiidha. Abiyyiin sodaataadha humnan qabu jaanii gamaa gamanaan finxaaleeyyiin nafxanyaa Amaaraa lafaa fuudhaa jirti warri dhengatan nurra faarsaa jiru. Warri Abiyyi ambassaadha Abiyyi dhiira Abiyyi akkana jaanii harkatumaa fi turan lafaa nu fuudhaa jiran. Isaan akka nama keenyaati miti isaan nama ajjeesan. Abiyyi namni dura ajjeesu ta'a uummata Amaaraati. Nafxanyaan ni jirti Abiyyi arguuf teessan. Maaliif AO keessa jirti ilaala waa mi'aa aangoo beekan. Yoo inni waan takka qabu'aan finne taate ni kuchiisaniin. Maaliif mi'aa aangoo ni beeka jarri arganii jiran bakka hunda qulfii qabatanii jiran. Ilmaan Oromoo irra ariisanii jiran. Imbaasii biyya alaa kana akka jirutti Oromoo irra ariisanii jiran. Ministeera gurguddaa bakka qulfii irra kaatanii jiran mataa ifiitiif. Amma erga kana hunda godhatan booda bakka biiroo hunda yoo erga dhuunfatan booda Tigraay nu dhayu jaaniin jechuudha. Hin dandeenya. Akkamiin humna kamiin Tigraay dha'uu danda'a? Kanaaf amma maal isaan ni beeytan amala isaanii xabiyaa isaanii isaan akkitti isaan aangoo qabatan akka sirna gadaa ijoollummaarraa guddifatanii nama tokko bakka buufatanii wannaa godhanii miti. Tokko yoo aangoorra dhufe isaan aadaa isaaniitti yoo tokko aangoorra dhufe obboleeyyan torba dhiiraa yoo qabaate obboleeyyan torban amma durallee jee waggaa meeqa dura dubbitan obboleeyyan dhiiraa torban san mana hidhaa naqeeti aangoorra ta'a aadaa isaaniiti. Maaliif wal ajjeesan? Isaan aangoodhaaf warra wal ajjeesuu barate. Kanaaf ammaan tana Abiyyiin hidhaan yookaan hireen isa eeggattoon Republican Guard qabaataa miti waan fedhe man qabanne hin dhiisanii jechuudha. Kanaatu isa eeggataa jira. Kanaaf nuti wanni gochuu qabnu Abiyyiin duraan nu harka nu darbee harka Amaaraan maratee ija qara'u nu harkaa fixee hayyoota jajjabaa nu harkaa hidhee takkaa gaafa wayyaanee Oromoon akka ammaa kanatti dhumattee hin beektu. Takkaa guyyaa takkatti nama 100 ol gara jabeenyaan joollee xixiqqoo takka harkaan qabne akka babbayyatti mataa babbasheessan qawweedhaan. Kana hunda kan godhe eenyu ajaja isaatti. Ajaja isaa jalatti kana hunda taatee jechuudha Oromoon. Kanaaf Abiyyiin yoo fedhan haa fannisan yoo fedhan akka fedhan haa godhan nafxanyaan mirga isaaniiti hin beeynu nuti Abiyyi keenyaa miti Abiyyi keessaaniiti kana bootu. Sinigalee kanaafuu nuti amma wanni godhuu qabnu itti muddu. Bakka jirru itti muddu qabsoo teenya finiinsinee cimsinee itti fufuu qabna jechuudha. Karaa hundaan hirriba Amaarii hirriba dhoorkaa jirti. Oromoon asiin hirriba dhoorkaa jirti. Tigraay asiin hirriba dhoorkaa jirti jechuudha. Kun qabsoon cimee itti fufuu qaba. Kanaafuu arraan tana harka darbamee jira. Finxaaleeyyiin hundi warri duraan Abiyyiin Muuses je'eenii harkatumaa fi ture. Arraan tana Abiyyiin lafaa fuudhaa jiran akkanatti lafaa fuudhaa jiran jechuudha.
maal gochuudhaaf maqaa Oromiyaa irratti nu attaallaluudhaaf የብልጽግና ኦሮሚያ የቡልሺት ኦሮሚያ we don't care nuti dhugaadha nuti የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን አዎ በትክክል የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን ገሩ we don't care about አብይ ፊ ብልጽግና ኮልኮሌ we don't care ኮልኮሌ ብልጽግና ቲፍተነ ቦታ we don't care ኢሳ ወረ ኦሮሞ ሀርከ ደርቤ erga achi dhaqan Oromoo duudatti galanii Oromoo duuda duubaa jiran turre yaas baloo jennaan dhawa nutis asiitti dhoyna Tigraayis achi haa dhoytu isaantu haadha Oromoo boochise qarree Oromoo qeerroo Oromoo warra boochise isaan warra dhiiga keenyaan tarkaanfatee achi seenee arraan tana deebi'ee duuda nu gala jechuudha kanaafuu abiyyin fulbaana soddoma tana wannin itti muddaa isin injoof itti muddaa dubbii fulbaana soddoma tana akkattuu hirriba dhabee jira doktoroonni gurguddaan sadi biyyaala irraa galan naftanyaa gurguddaa warra ba'aande iji seefiyaas ba'aande iji maarreeyaas warra je'uun doktoroonni isaa irra guddaan isaanii kanaaf akka ajjeesan yoo fedhan haa ajjeesan yoo fedhan haa qaqqalanii nyaatan akka fedhan haa godhatan bilisiginnaa we don't care bilisiginnaan teenyaa miti amma boota teenyaa miti kanaafuu ammarraa eegallee ummata keenya barakiinaadhaan keessa dhiquu qabna ilmi namaa tokko wanni kun bishaan kun bishaanii adiidha gurraachi jettee dhugaatti himte yoo ati dhuftee wanni kun diimaa jetteen si didaa jechuudha kanaaf qotee bulaa keenya jabaadha gibiran kafalinaa nuti asirraa silaa sadaqaa inni argatu asirraa afaan qabnee jirra isin immoo gibiran kafalinaa maaliif hojjetan mootummaan isaanii waan dhumatteef jettanii mootummaan isaanii akka seerri ja'utti akka seerri Itoophiyaa ja'utti mootummaan isaanii waan dhumattee jirtuuf gibira keessan hin gabbarinaa ararraa eegalee abbaan araddaa hin jiru bulchaan aanaa hin jiru bulchaan godinaa hin jiru pirezidaantiin Oromiyaa hin jiru piraayim ministeerri Itoophiyaa jaan hin jiru akkamittiin jira hin jiru gaa seeraatu isa dhoowwa because akka seerri ja'utti inni duraanuu bakka Hayilamaariyaam waggaa lama bakka guutuuf dhufan warri waggaa shan isin amma dura ergattan sun aangoon isaanii guyyaa 25 fulbaana 25 dhumatti kanaafuu jarri kun fulbaana 25 booda aangoon isaanii waan dhumatteef jara kana didaa dasse gibira keessan ittiin kafalina feetan abbaa feetan kaayyadha akka feetanitti itti fincilaa dachiin teessanii jettanii jechuu lafti teessani abbaa feetan kaayadha abbaa feetan morma hudhaa gad darbaatii keessa ta'a barcuma dasse aangoon qabu inni angoo haqabu abbaa ati filatte waliigalaati abbaan fedhe waliigalee filate abbaa fedhe achi kaayyachuu danda'a tana booda mootummaan hin jiru jennee mataa keessaa dhiquu qabna nama mataa keessaa gad dhiqamuu qaba kanaaf dubbii tana irratti jabeessaa tabiraa barattoota keenya yaa jara keenya dhaggeeffadhaa barattoonni keenya Itoophiyaan karaa isiin deemaa jirtuun beektan Itoophiyaan karaa isiin itti deemaa jirtuun beektan namni barattoota yuunivarsiitiitiif ramaddii baasu hawaa godhu ilmaan naftanyaati biiroon barnootaa naftanyaan guutamee jira arraan tana ajaja xiqqaa tokkoon ajaja qallaa tokkoon walitti isin guuranii ija naannoo Amaaraa isin ramaduu danda'an kanaaf Oromoon tokkummaadhaan dubbii barattootaa tana irra deddeebina dura dhaabbachuu qabdi barattoonni keenya Itoophiyaan bifa amma deemaa jirtuun bifa aangoon abiyyifaa dhumattee jirtuun wanni isaan naannoo Amaaraa dhaqanii baratan hin jirtu ramaddiin sun sigeenyaan didu hin barbaadu jettee didu qabda jechuudha maaliif isnaa secure safe miti naannoo san dheexanii barachuun isiniif safe miti jechuudha huno abdii waa qofaa yaadadha ijoollee gaafan dhiyoo tana naannoo Amaaraa dhuman ha poolisni garaa keessa dhiitee lafa darbee ha ijoolleen doormitti seentee ajjeeste isaan yaadadha maal gaarantii qabdan kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaa hin qabdan bulchaan qabdan wanta kan qabdan lubbuu teessan isinumaa itti halaafi yoo barana waggaa kana bira kuttan waggaa dhufu barattan yoo lubbuun jiraattan namna lubbuun jiru barataa bara yoo ati hin jiraanne yoo ati achi dheexee maal jee Abiyyi afaan isaatiin ni yaadattanii gaafa paarlaamaa irra taa'ee doormii keessa wal ajjeesan istaadiyooma keessa wal ajjeesan maarree wal ajjeesan jee afaan piraayim ministeeraa dhaggeeffachaan turre nuti kana jechuun haa wal ajjeesaa jechuudha ammallee diraamaa isin irra dalaguu danda'an naftanyaa fi Abiyyi faan diraamaa isin irra dalaguu danda'an hijaa isin irraa kafalachuu danda'an kanaaf namuu fira kee qabdu yoo ramaddiin isaa naannoo Amaaraa geesse dhaabbadhu jedhan
bakka dhaabbadhu hin barbaannu. Oromoon tokkummaa walii galtee nuti ammarraa eegalee ijoollee waggaa sadaffaa yuunivarsiitii baramtu kumaatamaan lakkaawwamtu naannoo Amaara barattu barana Oromiyaatti tiraansfer godhaaf. Hasila haaroo deemuu barbaadu asumatti hanuu baratan jaanii Oromoon kana tokkummaan sagalee tana iyyisiisuu qabna dhageessisuu qabna jechuudha sirriitti jala buune jechuudha. So kanaafuu jabaadha waan jenne irratti qotee bulaan keenya daldalaan keenya abbaan baajaaj qabdu abbaan konkolaataa qabdu qabadhu maallaqa kee qarshii ta'e qabadhu boodas jalaa fudhatanii badin. Gaafa Abiyyi cehe khaanis ni caha biitii diigamte akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Dargiin maal godhe? Andi xiyyit iskitti qaran inni waa gaallan jee hanjamaa godhe hanga funyaanii lolee biitii booda harkaa facaatee maal godhe? Akkasuma facaasee jeneraala koroneela jinni jaanka facaasee keessaa kuti lubbuu isaatiin. Gaafa lubbuu isaatiin baafatee Zimbaabuween fidhee hoomlasii taate kararratti hafte hundisii. Waraana torba wayyaanee waraana torba birgeetii takka irraa hiikaa ture. Akkasi as rakkabanii kilaash qar 80 gurguranii xiyyitii baakoo lama qash takka gurguratanii daqiiqaa gurguratanii mokoro. Kanaafuu akka kun hin taane ammallee warreen poolisa keessa jirtan warreen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan jara keenya kilaash taataa fi qabdaa'ee qarshii 50 waa'uma rabbiin itti sii baasee gurguradhuuti takka sharhalaw badii nama keessa takka waan takka godhi takka qeerroo jidhaabadhu takka saba kee jidhaabadhu waan biraa godhuu dadhabdu akka aanatti akka godinatti akka qe'eetti akka gandatti maal gootan nama namni filate nama namni if dura kaayyadha yoo dandeessan morma qabaate ari'a abbootii ganda bulchu abbaa raddaa abbaa qe'ee abbaa aanaa abbaa godinaa abbaa maarree morma qaba gaddarbaa poolisiin maaliif Abiyyi sin dhiisee Dubaay galuu danda'a boru ganama jaartii isaa fudhatee ka'eeti cahuu danda'a. Abiyyi nama kijibaan addunyaa tanarraa annama kijibaan addunyaa tanarraa hanga Abiyyi kijibu ha kijibni isaa tarreeffameen dhumne yoo jiraate Abiyyi addunyaa tanarraa kijibni isaa yoo tarreessi nama aangoo qabu ha kijibni isaa doktorummaa isaarraa eegala jechuudha. Tokkoffaa doktora ta'uu isaa kijibee jira taakka ayyoonti nugusa taatanaan jee kijiba lama khabiraa maal jee Haacaaluu Hundeessaa waggaa 10 beekaa jee erga inni wareegame amma inni ol ka'ee ragaa bahuuf hin dandeenye isas ragaa godhata sunis kijiba. Waa meeqa ragaa godhata namichi kun? Hayya biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jee biqiltuu biliyoona 5 maallaqa fiitiin namni bitee biqiltuun takka qarshii meeqa arra Itoophiyaa keessa arra killeen takka qarshii 5 jira keenya killeen takka qarshii 5 gaafa waggaa kaarraa arra 10 seenuun oltu. Ati akkas jechuun ban namni miliyoonii 25 biqiltuu dhaabee waggaa jennu nam tokko biqiltuu 200 dhaabaa jechuun biqiltuun 200 hisaaba gaa biqiltuun takka arra xiqqaatti qarshii 100 arra qarshiin 100 waraqaadha biyya keessatti maasiin bittu. Duuba ani biqiltuu 200 qarshii 20 baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hay ani maallaqa narraa hafe moo biqiltuu qarshii 20 itti baasee biqiltuu 200 faa baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hayya ani biqiltuu 200 akkamittiin dhaabe? This is a big fat liar, this guy. Nama addunyaa tanarraa kijibu yoo danda'an ka gurrarraa qabate yoo jiraate Abiyyi. Biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jaabar jara keenya biliyoonni 5 yoo lakkaawan asii miti barka gahu kijiba kanaan ummata gurra duuchaa jira jechuudha. So haasawa isaa keessatti waan inni hin kijibin jiru kijiba. Kanaafuu nuti mootummaa kijibaa kana mootummaa sobduu kana haga inni fuulbaana 30 booda rabbiileen nu furee jira mootummaa kijibaa wajji adda furamnee jira jechuudha. Kanaafuu Oromoon jabaattee wanni biraa godhuun qabdu sababa argattan sababa isin gibira itti kafaluu diddan argattan alhamdulillah jaa. That's it. Maali gibira kafali maaliif hin kafala? Ati eenyu jaa gaafadha eenyu si filate? Lakkii gaa akka seerri Itoophiyaa jiru barni danda'ama akka seerri ja'utti akka heeraa fi seerri ittiin bulaa jirrutti ja'utti isiniin kun 30 booda yookaan fuulbaana 30 booda hin jirtan jaa ani maaliif si kanne yoo maallaqa kiyya fudhattee ceete hojii diduu qaba. Abbaan baajaajii diduu qaba abbaan dukaanaa diduu qaba hundi isaanii diduu qaban jechuudha. So kanaafuu kanarratti jabaanne irra kaampeen godhuu qabna. Abiyyi burkutaa'ee jira faffaca'ee jira jara keenya Tigiree miti isiniin jennee jira bara Amaarri Abiyyiif harkatumu waan Oromoo ajjeesaa jiruuf waan Oromoo hidhaa jiruuf immoo amma akka isaan fedhan hin geenyeef hanga isaan fedhan hin ajjeefneef hanga isaan fedhan hin gooneef
Kanaafuu maal godhan itti garagalan jechuudha. We don't need you jaanii ni jiran jechuudha. Dadhabina isaa, rakkina isaa, waa hunda isaa gattarreessanii irraa dubbachaa jiran jechuudha. Kanaaf Amaarrilleen itti garagalaa jira. Warri dur harka isaa tumu, warri Itoophiyaa andinatitti amanu, duraan Abiyyi Itoophiyaa andinati isaaniitti harka tumaa fi turan jechuudha. Inni Itoophiyaa andinati miti. Inni aangoo dhuunfaa isaa, aangoo mataa isaatti jaarrachaa jira. Namichi diktaatara achi siqe. Kanaaf Abiyoot Kaasahuun yeroo gabaabduu booda aangoon isaa hin jiraattu. Kanaafuu uummanni keenya kana baruu qaba. Diddaa sababa itti didu argatee jira. Arraan tana maallaqa kannitee fi yoo borus jalaa fudhatee inni yoo ce'e bilaashitti bulchaan si nyaata jechuudha. Maallaqa kee fudhatee sirraa badaa jechuudha. Kanaaf namni keenya summuun isaa jabeeffachuu, baankii Itoophiyaa keessaa maallaqa baafachuu, waan dhufuun beekan, waan ittiif hin eegu bitachuu. Ablees taate shugguxiis taate wama fedhe haa ta'u waan lubbuu isaatiin eegu, waan maatii isaatiin eegu, waan qe'ee isaatiin eegu namuu ifiin eegu qaba jechuudha. Yoo mootummaan kun akkana ka'ee diigame ni diigama. Ni ca'a Abiyyi. Abiyyi huujee maraachuuf deemamma xiqqoo booda. Amaarri maraachaa ni jiramma. Tigree akkamitti Tigraay makan nu dha'uu dadhabdee jedhanii maraachaa jiran. Kanaafuu itti mudduu qabnaan isiniin jabaadha waan hojii turtaniif tanuma isinit dhaamuu fi sagaleen tun akka gaariitti babal'inaan dhagahamuu qabdi, dabarfamuu qabdi. Itti jabaadha walit dachaana fayyaa argadha. Sa'aanis deemee jira namni ni rafa sa'a tana gaanu biraan aduun hunu akkanatti guyyaadha. Isin biraan sa'a hirribaati. Kanaafuu asumaan nagaa walit dhaammanna muuziqaa kanaan nagaatti isiniin ja'a. Oromoo muuziq atumti eenyu aboo rabbiin nu fure bar sababa arganne bar sababa arganne jira amma. Hey guys, my name is Danny. I'm an operations lead at Starbucks Reserve Soda at Starbucks Head. Aya Studio. Apamni gidirama naftanya hufte khase naftanya namana sida bilensa naftanya ay Abiyyi naftanya waynu mashawwadame Abiyyi waynu mashawwadame nuti faarsuu jalqabde diina keenyaati yaajikaako warri kun waa midhabaata warri dalaatti aseene yaajikaako qabsoon itti buufa abshir gaafa boonee janame seene
sirna naftanyaa nutti dhalchee. Saudi pendaanina Inni gurra baasangatu Isi warri na hatu. Gaaddisa sabaaf dhaabbatu Injalli sindaandii haqaa Yaa nama hambaatu ratu Akka joobiraa fi raqaa Akkam nagumaa jaalan koo. Osoo labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbattee ol jedhi bal'oo mee bal'oo bal'oo mee bal'oo bal'oo mee bal'oo bal'oo bal'oo. Abshir Oromo beebiin kutaa jirti humaa yaadina guyyaa lakkaawachaa jirti. Jabaadha ittuma muddaa isin ittuma muddaa. Hoogganaa ni qabna ni qabne.